Harka fuunee jaallatamtoota maatii Waaqayyoo maatii chaanaalii yuutuubii keenyaa nagaan fararree Waaqayyoo bakka hundaatti isiniif haa baay'atu. Yeroo garaagaraaf karaa yuutuubii waldaa dhugaa baatuu Kiristoos walii wajjin yeroo itti barnoota macaafa qulqulluu barataa turredha. Guyyaa har'aas akkasumallee qabiyyee tokko qabadhee jaalala Waaqayyoo taanaan argameera. Maatii yuutuubii keenya kan taatan akkasumallee maatii yuutuubii keenya kan hin ta'in jirtan sabiskiraayib gochuudhaan nu cina dhaabadhaa isiniin jenna. Waaqayyoo akkasiin kana gootaniif ayyaana isiniif haa baay'isu. Egaa ani obboleessi keessan sagalee Waaqayyoo mata duree nama akkamiitu fuula Waaqayyoo dura dhaabbata kan jedhu sagalee kana guyyaa har'aa kana jaalala Waaqayyoo ta'e walii wajjin ilaalla. Nama akkamiitu fuula Waaqayyoo dura dhaabbata? Namni fuula Waaqayyoo dura dhaabbatu nama akkamiiti kan jedhu mata duree kana walii wajjin ilaaluu hin jalqabna. Akkasuma Waaqayyo sagalee kana akka inni nuuf hiikuuf Waaqayyoon hin kadhanna. Isa dursa garuu macaafa faarfannaa boqonnaa 15 lakkoofsa 1 akkana jedha. Yaa Waaqayyo godoo kee keessa eenyutu buufata? Eenyutu buufata ree? Tulluu keessa qulqullaa'aa irras eenyutu jiraata ree jedha. Sagalee kana hafuurri Waaqayyo akka nu hiikuuf akka nutti dubbatuuf yeroon keenya kun harka Waaqayyootti akka nu eegamuuf Waaqayyoon hin kadhannee sagalee Waaqayyoo jalqabna. Maqaa Waaqayyoo gooftaa kan abbaatiif kan ilmaatti kan hafuura qulqulluutti sadan Waaqayyo abbaan tokkoon ameen. Gooftaa guddinee baay'inni si galateeffanna. Araara kee ayyaana keetiin gargaarteewwan hundumaa keessatti yeroo kanaan nu ga'uu keetiif galata siin jenna. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan siif haa ta'u. Amma utuu si galateeffannu kun fuula kee duratti argamnee jirra. Nuti warra amma fuula kee duratti argamnee jirru kun dadhabootaaf cubbamootaadha. Araarri kee akka nu baay'atu jaalala kee si gaafanna. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nutti araaramuun jaalala kee haa ta'u. Akkasuma yaa gooftaa kunoo galgala kana fuula kee duratti kan argamne dubbii kee sagalee kee sirraa baruudhaaf sirraa dhaga'uudhaaf waan ati nutti dubbattu hundumaa sirraa dhaggeeffachuudhaaf fuula kee duratti argamnee jirra. Sagalee kee amma nutti dubbatamuudhaaf jedhu kana ayyaana kee nu baay'iftee akka inni nu dubbatamu akka inni nu ifu akka inni nu galuuf sammuu keenya bantee qalbii keenya jireenya keenyatti dubbachuun jaalala kee haa ta'u. Waan sagalee kee kanarraa dhageenye akka taanuuf ayyaana nu baay'isi. Hafuuraaf ayyaanni kee jireenya keenya kana hundumaa marsee nu haa eegu. Inni bitaa mirga keenya buufatee jireenya keenya kan lolu ergamichi seetanaa ilmaan isaa bobbaafatee kan jiru bitaa keenya mirga keenyarraa iddoo jiru hundumaatti kan dibame haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Kallattiimaan gara sagalee Waaqayyootti walii wajjin darbuutti hin seenna. Sagalee Waaqayyoo akkuma amma isinitti dubbadhe faarfannaa boqonnaa 15 lakkoofsa 1 isa jiruun dubbisee amma lakkoofsa 5tti jaalala Waaqayyoo ta'e wal duraa duubaan hin ilaalla. Guyyaa har'aa keessatti xumuruudhaan yoo baanne akkaataa danda'amaa ta'een kukunnee walii wajjin ilaaluu hin yaalla. Sagalee Waaqayyoo nama akkamiitu fuula Waaqayyoo dura dhaabbata kan jedhu kana walii wajjin ilaalla. Lakkoofsuma 1 irratti macaafa faarfannaa kana yoo dhaqxanii ilaaltanii Daawit sagalee kana akkana jedhee dubbata. Godoo kee keessa eenyutu buufata jedha. Eenyutu buufata godoo kee keessaa jedha. Tulluu keessa qulqullaa'aa eenyutu jiraata. Eenyutu godoo kee keessa buufata jedha. Namni fuula Waaqayyoo dura dhaabbachuu danda'u nama akkamiiti kan jedhuuf tokkoffaa irratti lakkoofsa 2ffaa irraa akkana jedha kan nu arginu nama balleessaa malee jiraatu jedha. Tokkoffaa irratti nama balleessaa malee jiraatutu fuula Waaqayyoo dura dhaabbachuu danda'a. Nama akkamiitu fuula Waaqayyoo dura dhaabbata kan jedhuuf nama balleessaa malee jiraatudha. Macaafa faarfannaa boqonnaa 15 lakkoofsa 2ffaa Aasaa irraa kan isin ilaaltan nama balleessaa malee jiraatutu fuula Waaqayyoo dura dhaabbachuu danda'a jedha. Mee sagalee kana ilaaluudhaaf Iyyoobiin boqonnaa 2 lakkoofsa 3 irratti gaafa deebitan ilaaltan guutummaa Iyyoobiin boqonnaa 2 boqonnaa 1 yeroo ilaaltan seenaa jireenya Iyyoobiin argina. Gaaf tokko ilmaan waaqarraa warra jedhamantu fuula Waaqayyoo duratti walitti qabamee jedha. Waaqayyoos isaan gidduutti argamee jedha. Seexannis isaan gidduutti argame. Waaqayyoo ilmaan warra waaqarraa sana gidduutti seexana argee eessaa dhuftaa maal hojii dhuftee jedhee gaafate. Biyya lafaa kanarratti Waaqayyoo nama tokko nama maqaan isaa Iyyoob jedhamu nama qajeelaa nama hir'ina hin qabne nama Waaqayyoon sodaatu ta'uusaa yaada irra kaatee waan jiruuf seexannis Iyyoobin qoruu dhiphisuu gidirsuudhaaf yaada isaa irra kaatee Waaqayyoo irraa eeyyama fudhachuudhaaf karoorsee gara iddoo ilmaan Waaqayyoo warra jedhaniif Waaqayyoo itti wal ga'anii jiran isaan gidduutti argamee jira.
Waaqayyo waa'ee Iyyoobiif boqonnaa 2 Iyyoob boqonnaa 2 lakkoofsa 3 irratti waa'ee Iyyoobiif wantoota gurguddaa 4 dhugaa ba'a. Wantoota gurguddaa 4 Iyyoobiif Waaqayyo dhugaa ba'u tokko sana inni hirrina kan hin qabnedha jedhe Waaqayyo. Hirrina hin qabu jedhe. Na dhiba gaafa sagalee kana ilaalu namni tokko biyya lafarra jiraate akkamitti hirrina malee jiraataa kan jedhu baay'ee namatti dhaga'ama. Waaqayyo garuu Iyyoobiif akkana jedhee dhugaa ba'e. Nama hirrina hin qabnedha jedhe. Tokko lammaffaa irratti immoo nama qajeelaadha jedhe. Nama qajeelaadha jedhe. Tokko sadii irratti immoo nama Waaqayyoon sodaatu, ana Waaqayyoon sodaatudha jedha. Bara namni Waaqayyoon sodaatu hin jirre keessa, bara namni qajeelaa ta'e hin jirre keessa, bara namni hirrina malee deddeebi'aa hin jirre keessa Waaqayyoo sagalee kanaan isaaf dhugaa ba'a. Tokko afurratti immoo nama waan hamaa irraa goruudha jedha. Wantoota gurguddaa kana afuriin Waaqayyo Iyyoobiif dhugaa ba'e. Innis maal hirrina kan hin qabnedha jedha. Nama qajeelaadha jedha. Nama ana Waaqayyoon sodaatudha jedha. Nama waan hamaa irraa goruudha jedha. Seexanni yeroo hundumaa nama akkamii qora? Nama hojii isaa hojjetu qoramoo? Nama karaa isaa irra deemu qoramoo? Nama yaada seexanaa raawwatu seexanni qora. Nama tamiti nama seexanni qoru kan jiruuf nama Waaqayyo, nama qajeelaa, nama mudaa hin qabne, nama Waaqayyoon sodaatu, nama waan hamaa irraa goruutu seexanni qora. Yeroo tokko jireenyi keenya waaqeffataa ollee, kadhataa ollee, soomaa ollee, tajaajilaa ollee gadi gaafa buunu qormanni seexanaa fayyaadhaan, ikoonoomikaaliidhaan, wantoota garaagaraadhaan yeroo isaan itti nama lolantu jira. Jireenyi namoota baay'ee amantiitti cimaa miti, gabbataa miti yoo ta'e namootaaf inni kun baay'ee gufannaa guddaadha. Yeroo dhattanii ilaaltan qabiyyee keenya kanaan alallee yoo ta'e wangeela Maatewos boqonnaa 4 gaafa dhattanii ilaaltan waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos irraa waan tokko baranna. Guyyaa 40 halkan 40 tulluu irratti ol ba'ee soomee Waaqayyoon kadhataa ture jedha. Kutaa kan biraa keessatti immoo lafa onaa keessa deddeebi'aa ture jedha. Guyyaa 40 isaa booddee Waaqayyo biraa hafuura qulqulluu argatee gara lafa onaatti seexanaa wajjin wallaansoo wal qabu gaafa ba'u seexanni wantoota gurguddaa sadiitu isheen qortu argitu. Kadhatarra oole, soomarra oole, guyyaa 40 halkan 40 kadhatee sayyuu deddeebii qaba. Kadhata isaa booddee hafuura qulqulluun isaa dhaqe. Namni hafuura qulqulluudhaan guutame qoramaa jenna yeroo baay'ee. Namni kadhatarra gubbaarra oole maaliif qoramaa jenna yeroo baay'ee. Qoramuu hin akkasii kun gara isa caaluuf, gara isa guddaa, gara jireenya isa gaariitti nu dabarsuudhaaf yeroo itti qoramuutu jira. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 39 lakkoofsa 7 irraa gaafa dhattanii ilaaltan, lakkoofsa 1 irraa kaaftanii gaafa ilaaltan, Yoosef ijoollee Yaaqoob keessaa nama abjuu qabudha. Sababa abjuu isaatiif hormatutti ka'eetu hin taane, diinatutti ka'eetu hin taane, maatiitutti ka'e. Obbolaa wajjin dhalateetutti ka'e, abbaan irraa dhalateetutti ka'e. Karaa hundumaan jireenyi mucaa kanaa ari'atama guddaatu dhufe. Keessumaa macaafa seera uumamaa boqonnaa 39 lakkoofsa 7 kaaftanii gaafa ilaaltan sababa mul'ata isaatiif gaafa ari'atamee gurgurame mana ajajjuu duulaa Pooxifaaraa jedhamu keessatti dhaqee gurgurame jedha. Haati manaa Pooxifaaraa kun mucaa kanarra yaadaaf qalbii ishee irraa kaa'atte. Maal gochuudhaaf? Jireenya foon isheetii wajjin jiraachuudhaaf. Itti gammaduudhaaf. Inni garuu nama Waaqayyoon sodaatu, nama yaada Waaqayyoo eegu, nama balleessaa malee fuula Waaqayyoo dura jiraachuudhaaf jireenya isaa kennee jiraatudha. Gaafa isheen wajjin jiraachuudhaaf fedha garaa isheetii wajjin raawwachuudhaaf gaafa isheen gaafatte kootii itti gatee baqate jedha. Dibata gatuurra kootii gatuun waan filatamuuf. Ulfina ofii eeggachuurra dibata ofii eeggachuun waan filatamuuf. Namni kun yookaan Yoosef kootii isaa yookaan jaakkeettii isaa itti gatee ayyaana isaa harkaa baafatee ba'e. Kan nama ajaa'ibu dhugaan raagaan qabu waanta ta'eef sobni raagaa waan qabuuf jaakkeettii Yoosefiin harkatti waan baattuuf gaafa abbaan manaa ishee galu iyyatte ebareechi ati mana keenya fiddee galchite kun yakka hamaa jireenya koorratti dalaguudhaaf jedheenna iyyennaan kootii natti gatee baqate jedhe. Dhugaan jiru garuu akkas miti. Ayyaana gatuurra jedhee kootii itti gatee ba'e. Namni kun mootii waan aareef akka inni mana hidhaa garaa lafaa jalatti hidhamuuf murtiitti murteessan waggoota 13 oliif hidhaa garaa lafaa jala ture. Isa keessa galuun barbaadu. Nama akkamitti fuula Waaqayyoo dura dhaabbata kan jedhuuf nama balleessaa malee jiraatu isin jechuudhaafidha. Namni kun mana hidhaa keessatti namni yeroof guyyaa isaa eeggatee abjuu isaa isa ganama abjoote bira ga'uudhaaf mana hidhaa keessaa ba'eetu
mootii ta'e. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 1 irraa kaaftanii gaafa ilaaltan Waaqayyo Abrahaamitti balleessaa kan hin qabne ta'e jedhe. Akkas jira minna dubbisa macaafa seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 1 irraa akkas jira. Abrahaam nama waggaa 99 yeroo ta'etti Waaqayyo isatti mul'atee ani Elchaadaayidha. Elchaadaay jechuun Waaqayyo isa hundumaa danda'u jechuudha. Balleessaa kan hin qabne ta'e fuula koo duras deddeebiitti. Nama waggaa 99tti itti dhaqee dubbii xumuraa yookaan dubbii dhumaatti dubbate. Ani Elchaadaayidha jedhe. Elchaadaay jechuun isa hundumaa danda'u jechuutti hiikamaa jedhe. Abrahaam yeroo eenyummaa Waaqayyoo irraa yaada isaa kaasee waggaa 99 waan fiteef sichi dhala nan argadha jedhee yaada waan hin jirreef Waaqayyo sagalee kana itti ergaa abjuudhaan ani Elchaadaayidha jedhe. Balleessaa kan hin qabne ta'e fuula koo dura deddeebii jedhe. Namni balleessaa malee yoo jiraate fuula Waaqayyoo dura dhaabbachuu danda'a. Barri sun waggaan 99 booddee bara itti Waaqayyoo Abrahaamiif kakuu raawwatudha. Bara itti kakuusaa bukkee inni qabu, bara inni itti kakuusaa ijaan arguudha. Kanaafuu balleessaa malee jiraatu jedhe. Bara ulfinatti tarkaanfattan yookaan bara eebbatti tarkaanfattan bara isin balleessaa malee fuula Waaqayyoo dura dhaabbattanidha. Balleessaa malee jechuudha. Isa lammaffaatti tun hin darbiin macaafa seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa kaaftanii gaafa dhaqxanii ilaaltan Waaqayyo nama jalqabaa uume Addaamiin iddoo dhaabaa Eden keessaa kaayaas keessa jiraatu jedhe. Wanta inni nyaatuuf wanta inni dhugu hundumaa achi keessatti agarsiise. Lafa dhaquuf iddoo dhaqu kan biraa hin qabu. Achuma keessa jiraata. Daangaan isaa bal'aa. Achuma keessa deddeebi'a. Iddoon sun nagaa qaba, boqonnaa qaba, nyaata qaba, dhugaatii qaba, jireenya gaarii qaba. Gaaf tokko garuu seexanni akkamittiin natti Addaamiif Hewaaniin achi keessaa akka baaftu malammalte tooftaa akkaatti waan Waaqayyoo hin nyaatiin itti jedhe dhaabaa sana walakkaa jira. Isa Waaqayyoo eeyyameef dhiisanii isa Waaqayyoo hin eeyyaminiif yaada isaanii irra kaa'atanii deemuutti jiru. Waan Waaqayyoo isaaniif kenne, waan Waaqayyoo isaaniif abboome dhiisanii inni Waaqayyoo ittiin bu'inaa hin duutu ittiin jedhe sana hin gomjaate turte. Bofti dhattee yaada garaa isheetti dubbatte. Kanatti qottanii nyaattan isin akka Waaqayyoo taatu hamaaf gaarii gargar baaftanii bartuu ittiin jettee. Dubbichi garuu akkas miti isa Waaqayyoo jedhee hin duutuudha. Ija mukicharra dhaqanii kutanii nyaatte. Abbaa manaa isheetiif sillatte. Qullaa isaanii ta'an. Waaqayyoo dubbii isaatiif amanamaadha. Waan dubbateef Waaqayyoo amanamaadha. Kakuusaa geddaruu hin barbaadu. Jecha isaa geddaruu hin barbaadu. Hin duutu Waaqayyoo hin duutuudha waanta ta'eef Addaamiif Hewaanitti murtii laatee bofichattis murtii laatee iddoo dhaabaa Eden keessa Addaamiif Hewaan hin gadi baase. Cubbuu Addaamiif Hewaan hojjetanii karri du'aa jireenya keenyatti kan baname balballi jireenya kan nutti cufame Addaam inni lammaffaa Yesuus Kiristoos dhalachuudhaan immoo karri du'aa inni nurratti baname nurraa cufame balballi jireenya nu jalaa cufame nu baname. Addaam isa jalqabaatiin keessaa gadi baane Addaam isa lammaffaatiin olitti dachane galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa balleessaa hojjetee isa nu fayyamame keessaa gadi baane isa balleessaa malee adabame Kiristoos Yesuusin immoo iddoo gadi baane sanatti deebine. Nama balleessaa malee jiraatutu fuula Waaqayyoo dura dhaabbachuu danda'a. Gatii Yesuus Kiristoos gatii dhiiga isaatiin nutti kaffalee balleessaa malee akka nuyi fuula Waaqayyoo dura dhaabbannu nu taasise. Sagalee nama isinitti dubbadhu kana, wangeela nama isitti lallabu kana, balleessaa kootiif isa aarsaa ta'e Yesuus Kiristoos dhiiga isaa sanaan fuula keessan dura fuula Waaqayyoo dura dhaabbachuu danda'a. Gara isa lammaffaa qabxii lammaffaattan isinii darba. Nama wanta qajeelaa hojjetutu fuula Waaqayyoo dura dhaabbachuu danda'a. Baay'een keenya dhaloonni lafa kanarra jiraatan waan qajeelaa hojjechuu walirraa hin baratan. Oromoon gaafa mammaaku yoo jinfuun tolee qarri tolaa jedha. Bara hangafni badee qotuun hin qajeelu. Dhaloonni ammaa mana barumsaa dhaqanii barsiisaarraa qajeelummaa barachuu, geggeessaa waldaa kiristaanaarraa qajeelummaa barachuu, bulchaa biyyaarraa qajeelina barachuu irraa fagaateera. Sababni isaa geggeessaa waldaatti ofiisaatii qajeelummaatti hin jiru. Barsiisaadha daree dhaabbatee barsiisa ofiisaatii qajeelummaan hojjetu. Bulchaa biyyaatti biyya geggeessa biyyatu harka jira ofiisaatii waan gaariin hojjetu. Dhiiga dhangalaasu, gubboo nyaachuu, nama hidhuu, dhaloota ajjeesuu, haadha hiyyeessaa boosisuu kaayyoof karoora isaati. Kanaaf ola deeman teellaadhaan ka'u nama waan qajeelaarraa baratuun argatu. Garuu namni fuula Waaqayyoo dura dhaabbachuu danda'u nama waan qajeelaa hojjetu. Faarfannaa boqonnaa 15 lakkoofsa lammaffaa baasaarraa yoo dhatte ilaalta. Waan qajeelaa nama hojjetutu fuula Waaqayyoo dura akka dhaabbachuu danda'u dubbata. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 9 irratti dhaqaa ilaala. Waa'ee Iyyoobiif Waaqayyoo dhugaa ba'a. Wantoota gurguddaa sadii dubbatee dhugaa ba'aaf iddoo kanatti. Isa jalqabaa irratti Iyyoob nama qajeelaa ta'uusaa maannaa'u Noohi nama qajeelaa ta'uusaa. Inni lammaffaa nama balleessaa hin qabne ta'uusaa dubbata. Sadaffaa nama karaa Waaqayyoo irra deddeebi'u ta'uusaa. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 6 irratti ilaalta lakkoofsa 1 irraa kaaftanii bara dhaloonni hojii gaarii hin hojjenne sirbuun, machaa'uun, ejjuun, walirratti ka'uun, wal miidhuun, Waaqayyoon dhaga'uu dhiisanii waan garaa isaaniitti tolu hojjechuun baratti garmalee dagaagee. Gaaf tokko Waaqayyoo Noohiin sagaleetti dubbata. Noohi dhaloota kana qajeelchuudhaaf
Akkam lallabu kana lallaba. Waaqayyoon sodaachuu dhaloota barsiisa. Qajeelummaa dhaloota barsiisa. Dhaloonni kun garuu itti qoosu, itti gahisu. Waaqayyoo gaaf tokko dhaqee tokko asitti hin jedhe. Yeroo dhaloonni kun qalbii diddirratan akka ga'e gaafa murteesse noyi of oolchuu akka inni danda'u. Warra si dhagaaniin mataa kee duwwaa oolchitti jenna. Muka ta'urraa markaba tolchitti jire Waaqayyo. Muka ta'u. Muka bishaan irraa hafu, muka umurii dheeraa jiraatu, muka dafee hin cabne, muka dafee hin miidhamne turuu isa danda'u. Noyis Waaqayyoo waan dhaga'uuf markaba tolfachuu jalqabe. Macaafa qulqulluu macaafa seera uumaa boqonnaa jaha gaafa dhattee ilaaltan markaba tokko tolchuutti waggaa 120 isa fudhate. Umuriin kakuudhaa inni dheeratti daftee nama biraan geessu hin raawwattus ulfi kakuudhaa daftee hin alattu. Waggaa 120 namni kun jecha qaba, arrabsoo qaba, ari'atama qaba, jibba qaba, beela qaba, dheebuu qaba. Waan kana hunduma harraba biyya lafaarra jiru hundumaa danda'ee dhaabbateetu hin hojjetu halkanii guyyaa. Barri isaa yeroo xumurametti markaba isaa sana hojjetee gaafa fixe Waaqayyootti akka xumure Waaqayyoos gaafa arge leeleedhaan erga maragee waan hundumaa fixe akka bishaan hin galle erga godhee booda balbala isaa maskooti isaa erga adda baasee booda waan biyya lafaa kanarra jiru cimdii kormaaf dhalaan erga kutaa kutaatti godhee waan isaan nyaatan erga qopheessee fi booda harka Waaqayyootu dhaqee balbalicha jufe. Samiirraa bokkaan roobee lafarraa burqituun gadhiifame ajaja Waaqayyooti. Horii ilmaan namootaa sanyii dhala namaa bineensa kan baalleen kaan kan lafa deeman hundumaa erga bishaan badiisaan lafa kanarraa xaragee balleessee booddee maatii Nohi nama 8 duwwaatu markaba keessatti hafe. Kanaaf Waaqayyoo inni bishaan badiisaa rakkina kanarraa akka inni hafu godhe kuniif Waaqayyo waa'ee Nohiif wantoota gurguddaa 3 dhugaa ba'a. Nama qajeelaadha. Nama tokko qajeelaadha kan isa jechisiisu. Modelingii barate miti. Yeroo tokko yeroo ammaa kana keessa waa'ee modelingii baay'ee waa magaalota garaagaraa keessatti akkaataa deemsaa, akka nyaataa, akka dubbannaa, self confidence wantoota baay'ee keessatti barattu jedha. Mastaawoqiyaa isaa yeroo isa kanaan qajeelaa ta'uun hin danda'amu. Iskoolaarshiippiidhaan kan argatanii iddoowwan garaagaraatti dhaqanii baratanii qajeelummaa kan argachuun hin danda'amu. Yookaas immoo nama beekamtii qabu, nama biyya bulchu duukaa jiraachuudhaan wajjin galuudhaan wajjin nyaachuudhaan qajeelummaa kana fudhachuun hin danda'amu. Qajeelummaa kana fudhachuun kan danda'amu Waaqayyo isa jiraatatti amanuudhaan seera Waaqayyo eeguun akka Waaqayyo barbaadutti jiraachuudhaan danda'ama. Nama balleessaa hin qabnedha jedha. Balleessaa malee fuula Waaqayyo dura nama jiraatu. Nama karaa Waaqayyo irra deddeebi'uudha jedha. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 7 lakkoofsa 1 maal jedha? Erga lakkoofsa galirraati sammaa kana dubbata. Keessa lakkoofsa 7 lakkoofsa boqonnaa 7 lakkoofsa 1 si dubbisa. Waaqayyo yommuu sun Nohiin dhaloota kana keessaa ati ana duratti qajeelaa akka taate waan an argeef ati warra manaa kee hundumaa wajjin markabichatti gadi jedha. Haaleluyyaa. Baay'ee namatti tola. Dhaloonni jireenya qajeelummaa jiraatan ofii isaanii qofa iyyuu miti. Maatii isaanii biyya isaanii oolchuu akka danda'an sagalee kanarraa baran. Ati ana duratti qajeelaadha jedha. Ana duratti qajeelaadha. Karaa koorra isa deemtetta jedha. Kanaafiyyuu warra manaa kee hundumaa wajjin qeekee horii kee hundumaa wajjin rakkina kana keessaa akka inni hafu isatti dubbate. Markabichatti galii jedha. Yaada Waaqayyootti dhaloota galanii jiraatan. Dhaloonni jireenya qajeelummaa jiraataniif Waaqayyo iddoo isaanii itti oolan isaanii qopheessaa akka Nohi warra jireenya qajeelummaa jiraataniif iddoo isaanii itti oolan iddoo isaanii itti du'a jalaa salphina jalaa ari'atama jalaa dhukkuba qilleensa keessaa deemu jalaa alaara saasaa keessaa siyaasa hamaa keessaa iddoo isaanii itti oolan qopheessaa warra kam warra jireenya qajeelummaa Waaqayyo wajjin jiraataniif akka rakkinni gurguddaan ta'ee rakkoo siyaasaatiin karaa hundumaa ilmaan namoota dachee kanarraa taragamaa ooltuuf baay'een keenya guyyaa amma nuyi keessa jiru dabarsinee galgala dhuftu geenye galgala dhuftu keessa dabarsinee guyyaa kan biraa hin argina jennee yaadna. Garuu Kiristoositti amanuu keenya Waaqayyo wajjin jiraachuu keenya cubbuun cubbuudha jennee hirmiin hirmiidha jennee dinnee bira darbuu keenya garuu Waaqayyo isa akkaataa amanamaa ta'e sana keessa dhokannee isa keessa jiraanneetu dua namoonni baay'een du'an keef ta'u. Maqaan Waaqayyo bara baraan ulfaatu. Macaafa seera boqonnaa 15 lakkoofsa 26 irratti maaltu qajeelaa nama godha kan jedhu walii wajjin ilaala. Maaltu qajeelaa nama godha? Wanta qajeelaa nama godhu wanta gurguddaa afur isinitti muyyaadha. Wanti qajeelaa nama godhu macaafa seera boqonnaa 15 lakkoofsa 26 kanarraa yoo dhatte ilaaltu. Wanti qajeelaa nama godhu tokkoffaa sagalee Waaqayyoo sirriitti dhaga'uudhaan hojiirra oolchuudha. Qajeelaa kan nama godhu. Wanta Waaqayyo jedhu dhaga'uudhaan sirriitti hojiirra oolchuu, raawwachuu,
hambisuu dhiisuu. Inni lammaffaan wanta Waaqayyo duratti qajeelaa ta'e hundumaa beekanii raawwachuu. Wanta Waaqayyo duratti qajeelaa ta'e hundumaa beekanii raawwachuu. Lewwota 18 lakkoofsa 4 yoo irratti ilaaltan hin argitu. Inni sadaffaan abboommi Waaqayyo dhaga'uudhaan raawwachuudha. Waan Waaqayyo nama abboomu dhaga'uudhaan raawwachuu. Waan Waaqayyo nama abboomu dhaga'uudhaan raawwachuu. Inni arfaffaan seerrata isaa hundumaa eeguu. Seera Waaqayyo hunduma isaa eeguu. Tokko eeganii tokko dhiisuu miti. Waan salphaa ta'e hojjetanii isa kaan immoo kun hin cimadhani bira darbuu miti. Seera Waaqayyo hunduma isaa wanta Waaqayyo namarraa barbaadu sana hunduma isaa raawwachuudha jedha. Seera Lewwotaa boqonnaa 18 lakkoofsa 26 Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 6 gubbaa gaafa dhaqxanii ilaaltan argachuu hin dandeessu. Kutaa kanarratti lukkisii baay'ee isinii kennuu nan danda'a. Dhaloonni seera Waaqayyo eeguu danda'u nagaatti jiraatu. Warri seera Waaqayyo eeguu danda'an nagaatti jiraatu. Macaafa seera Lewwotaa 25 lakkoofsa 18 irraa kaasa dhaqaa ilaala. Warri dhaloonni seera Waaqayyo eeguu danda'u nagaa qaba. Nagaatti jiraatu. Seera biyya lafaa eeguun namoota baay'eetu dhama. Biyyi lafaa yoo namanni yoo seera isaarraa kaattan yoo seera isaa cimsitan. Egalee siyaasa isaa keessa ala yoo baate jiraatu. Siyaasa isaa keessa ala baate yoo nagadde. Siyaasa isaa keessa ala baate yoo baratte. Siyaasa isaa keessa ala baate yoo uffatte mataa isaallee yeroo itti gaafatamtudha. Ani nama amman suufii uffadhee taa'ee sagalee Waaqayyoo barsiisu kun utuu wayyaa miliitarii uffadhee deema ta'eeti qaama mootummaatu seerri isaa siif hin ayyamu jedhee seeraan na gaafata. Kanaafuu seera eeguudhaaf wayyaan sun utuu hin miidhaga ta'e yoo uffachuu hin danda'u. Kanaafuu dhaloonni seera Waaqayyoo eegu nagaatti jiraata. Warri seera Waaqayyoo eeguu danda'an nagaa qabu nagaatti jiraatu. Seera isaatiif Waaqayyootu amanamaa qaban ta'e. Seera lakkoofsaa boqonnaa 27 lakkoofsaa tokkumaa kaatanii gaafa laaltan waa'ee dubbii intaloota Zeloofiyaa tokkotu baay'ee na dinqisiisa. Maqaan isaanii intaloonni Zeloofiyaa kuni waa'ee qajeelummaa fan isinii deemaa jira. Waa'ee qajeelummaa fan dubbachuutti jira. Waa'een intaloota Zeloofiyaa kuni maqaan isaanii tokko Maayilaa jedhamti. Ishee lammaffaan Noaa jedhamti. Isheen sadaffaan Oglaa jedhamti. Arfaffaan Melkaa jedhamti. Shanaffaan Tirzaa nama jedhamtu. Namichi kun Israa'el keessaa nama ijoollee durbaa qofa qabu. Dhiirota hin qabu. Seerri Israa'el gidduu jiru immoo Museen seera Israa'el gidduu caalee jiru immoo namni ijoollee dhiiraa hin qabaanne dhaala hin hirmaatu. Ijoollee durbaa qofa qabda taanaan dhaalli hin kennamu. Namichi sun yoo du'e qabeenyi inni qabu hundumaayyuu gara mootummaatti deebi'a malee ijoollota sanaaf hin kennamu ture. Ijoollota sanaaf hin kennamu ture. Abbaan isaanii immoo nama dadhabbii guddaa dadhabaa turedha. Nama dadhabbii guddaa dadhabaa turedha. Ilaa jedha. Kunoos maatiiwwan Minaasee ilma Yoosef keessaa intaloonni Zoloofiyaan ilma Heer in dhiyaatan. Heer kun ilma Giliyaad inni immoo ilma Makar Minaasee ture. Maqaan intaloota maatii isaatii Maayilaa, Noaa, Oglaa, Milkaa fi Tirzaa ture. Isaan balbala dunkaanaa itti wal ga'an duratti fuula Musee, fuula Eliyaazaar lubichaa, fuula warra geggeessitootaa fi guutummaa waldaa dura dhaabbatanii isaaniin abbaan keenya lafa onaa keessatti du'e inni garee Qooraay warra Waaqayyoon mormuudhaaf walitti qabaman sana keessa hin turre jedhamu. Falmata achi keessa hin turre. Eessa dhaabatanii? Fuula Musee isa geggeessa biyyaa dura dhaabatanii. Fuula lubichaa dura dhaabatanii. Fuula geggeessitootaa biyyaa dura dhaabatanii. Guutummaa waldaa dura dhaabatanii. Eenyummaa isaanii sana waa'ee abbaa isaaniitti himan. Garee warra Qooraayii keessa miti abbaan keenya jiran. Lafa onaa keessatti du'ee jiran. Ilma immoo tokkoyyuu hin qabu turee jiran. Obboloota abbaa keenyaa gidduudha. Sababiidhuma ilma hin godhatiniif maqaan abbaa keenyaa qomoo isaa keessaa hin balleeffamaare jedhanii gaafataniiru. Shan maal jedhanii lakkooftichanii yommus Museen dubbii isaanii Waaqayyo duratti hin dhiyeesse. Kana irratti Waaqayyo Museedhaan dubbiin intaloota Zeloofiyaa kun qajeelaadha. Hin dhiyeeffatan, hin falmatan. Ijoolleen Zeloofiyaa kun intaloonni Zeloofiyaa dubbiin isaanii kun dubbii qajeelaadha. Museen immoo gara fuula Waaqayyootti dhiyeesse ajandaa isaanii kana. Akka seera Museen tumee waldaa Israa'el gidduutti beekamutti ijoolleen kun alan argatan. Garuu iddoo argamuu qabanitti argaman. Waa'ee abbaa isaanii ibsanii dubbatan. Sanyii Qooraayii keessaa hin qabu abbaan keenyaadhaan. Warra Qooraayii jechuun warra Waaqayyoo irratti ka'anidha. Hin qabuudhaan garuu lafa onaa keessatti du'eedhaan. Lafa onaa keessatti miidhameedhaan. Sababa kanaaf nuyi maatii abboota abbaa keenya keessaati dhaala argachuu hin dandeenyu jedhan. Akka dhaala argatan dhaabatanii hin kadhatan. Qajeelaadha dubbiin isaanii jedhan. Dubbii qajeelaa himatan ijoollonni kun. Qajeelaadha jedhan. Israa'elooti immoo namni tokko ilma utuu hin godhatin yoo du'e
haalli isaa intala isaaf akka darbu godhaa. Agartu kan ofii isaanii faradatanii erga jedhanii kan dhaloota kan biraaf illee bara baraan akka jabaate dhaabatu godhan. Yeroo tokko tokko nutti tollee nan dhaloota kan birootti akka tolu haala mijeessu. Nu mijatee nan dhaloota kan birootiif akka mijachuu danda'u haala mijeessu. Sanyii isa mammaaktii tokko gaafa mammaakamu abboonni akkana jedhan ani duunaan margiin jettee harreen alaanfataa duuteessa jedhan. Yeroo baay'ee jireenya keenyatti tolee nutti gammachiisee dhaloota nuti irra jiranii bu'uura tokko keenya darbuun barbaada. Ijoolleen kun guutummaa Israa'el keessatti ijoollota dhiiraa kan hin qabneef illee firdiin isaanii faradame kun bara baraan dhaabatee akka jabaatee dhaabbatu godhanii darbanii jiru. Godoo Israa'el dura dhaabatanii fuula Musee, fuula Eliyaazar lubichaa dura dhaabatanii, fuula warra geggeessitootaaf guutummaa waldaa dura dhaabbatanii hin kadhatan, hin dubbatan jedha. Museen dubbii isaanii fuula Waaqayyoo duratti isaaniif hin dhiyeesse. Gara yaada Waaqayyootti isaanii geesse. Mina dhaggeeffadhaa gaa. Erga kana jedhe jireenya qajeelummaa seera akka cabsu. Jireenya qajeelummaa seera akka cabsu argitu iddoo kanatti. Namni jireenya qajeelaa jiraate seera cabsee akka jiraachuu danda'u. Seerri cabee akka namaan murtaa'u. Amallee qajeelummaa, jireenyi qajeelummaa, yaadee qajeelummaa yoo nama keessa jiraate. Iyyoobiin boqonnaa lakkoofsa 7 irratti ilaaltanii namni balleessaa hin qabne takkaa badee hin beeku jedha. Nama balleessaa hin qabne takkaa badee hin beeku jedha. Roomaa 1:28 irratti immoo Waaqayyo maan beekuun iyyuu qajeelaadha jedha. Jireenya qajeelummaa gaafa isin jiraattan Waaqayyo seera cabsee isin jiraachisa. Waa'ee ijoollee Zeloofiyaa kanarratti arguu dandeessu. Abbaan isaanii nama qajeelaa. Ijoollee warra Qoraa keessaa hin qabu. Warra Waaqayyo irratti kaan keessaa hin qabu. Nama utuu jireenya isaa jiraatu lafa onaa keessatti. Tu Waaqayyoof jiraatu nama lafa onaa keessatti du'e waan ta'eef hin himatan. Rakkinni isaan irratti ka'e. Alaa isaan uumame kana hin himatan. Kanaafuu seerri guutummaa Israa'el gidduutti barreeffame caafame sun saba ijoollee Zeloofiyaaf hin cabe jira. Jireenya qajeelummaa gaafa isin jiraattan seera cabsee akkasiin murtaa'u si godha. Fuula Waaqayyoo dura namni dhaabbachuu danda'u, namni fuula Waaqayyoo dura jiraachuu namni danda'u. Nama isa jalqabaa irratti nama balleessaa malee jiraatu. Inni lammaffaan nama wanta qajeelaa ta'e hojjetudha. Guyyaa har'aatiif sagaleen kun nu ga'a. Waaqayyoo sagalee dhageenya kana baay'ee nuuf eebbisu. Jireenya keetiif Waaqayyoo maal sii farada? Maal sii dubbata? Yeroo deebiin ilaallu Waaqayyo maal dhugaa sii ba'a? Fuula Waaqayyo duraa hojiin kee maal fakkaata? Maal qabda fuula Waaqayyo duraa? Wanta Waaqayyo siif dhugaa bu'u. Yeroo ammaa kana keessa dhaloonni waliif dhugaa ba'an lakkoofsan qaban. Nama Waaqayyo man of God maal jedhanii kan ittiin wal waaman namni kun nama akkasiiti jedhanii waliif dhaabatanii kan raagaa ba'an dhugaa ba'an lakkoofsan qabu. Jireenyaatti jiraattu keessatti akkasuma Waaqayyo dhugaa sii ba'a. Jireenya Waaqayyo dhugaa sii ba'u qabdaa fuula Waaqayyo duraa. Waan Waaqayyo dhugaa sii ba'u qabda. Biyya lafaa keessa nama qabaachuu dandeessa, nama bitachuu dandeessa, hiriyaa kee qopheeffachuu dandeessa, tarii shayii buna wajjin jettee haala mijeeffachuu dandeessa, Waaqa qopheeffachuu dandeessa, nama waa'ee kee dhugaa sii ba'u, tiquulee babbareechee sii dubbatu. Garuu Waaqayyo waan dhugaa sii ba'u qabda. Fuula Waaqayyo dura waan tokko hojjettee qabda. Akka jireenya Iyyoob kana. Inni nama hir'ina hin qabnedha. Inni nama qajeelaadha. Inni nama Waaqayyoon sodaatudha. Inni nama wanta hamaa irraa goruudha jedhee Waaqayyotu isaaf dubbata. Mee jireenya kee keessatti wanta Waaqayyo sii dubbatu qabda. Nohiidhaaf Waaqayyootu wantoota gurguddaa sadii dubbatee dhugaa ba'eef. Nama qajeelaadha, nama balleessaa hin qabnedha. Nama karaa Waaqayyoo irra deemuudha, jiraatudha jedhee Waaqayyo dhugaa ba'eef. Waan Waaqayyo dhugaa sii ba'u qabda. Ati karaa Waaqayyoo irra deemaa jirta. Nama qajeelaadha. Hir'ina malee jiraataa jirta. Dhuguma Waaqayyoon hin sodaatta. Daandii Waaqayyoo gubbaa buutee jirta. Waajjira mootummaa keessa jirta yoo ta'e jalliftee gubboon fudhattu. Haadha hiyyeessaa jalaa ilma xinnaa ajjeeftee karaarraa kaachiftee hiitee guyyaa malee gadarsiiftee boossisaa hin jirtu. Dhugaa tokkotu namoonni qabanii dhugaa sana jijjiiraan jirtu. Abbaan murtiiti yoo ta'e, abbaa langeeti yoo ta'e, poolisiidha yoo ta'e, dhuguma karaa qajeelaadhaan waan ati hojjetaa jirtu. Waajjira mootummaa seektaratti keessa dhaabattee hojjetaa jirta yoo ta'e, wanta ati jirtu waan Waaqayyo dhugaa sii ba'u qabda. Ariitii hawaasa gidduudhaa hojjettu maqaa kee balleessuu danda'a. Sirrii minisiin jechuu danda'u. Isa saansiin jedhameti kanan sitti dubbataa jiru. Wanta Waaqayyo dhugaa sii ba'u qabda. Nama hir'ina qabne siin jechuu danda'a Waaqayyo. Na sodaata siin jechuu danda'a Waaqayyo. Tajaajila lallabaa macaafaa, luba, paaster, raajii, apoostil wanta Waaqayyo dhugaa sii ba'u qaba. Tarii maqaa keenya yeroo baay'ee miidiyaa irratti beeksifannee apoostilee galee, piroofeeta galee, raajii eebalee, maaloo eebalee yeroo nuyi jennee waan baay'eetu jira. Gin isa kanaaf Waaqayyo dhugaa nuu ba'a. Waaqayyo. Nama Waaqayyo akka nuyi taane dhugaa nuu ba'a. Namni nu bakkeetti nu ilaalee isteejii irratti nu ilaalee lallaba keessatti, kadhata keessatti, raajii keessatti, faarfannaa keessatti isteejii irratti nu ilaalee waan namoonni jireenya keenyaaf akkasiidha inni nuun jedhu baay'ee jiraachuu mala.
Garuu Waaqayyo isa sana waan dhugaa nu gochuu qaba. Galmee Waaqayyo irraa qabna wanta Waaqayyo dhugaa nu. Sodaan kiyyaa inni guddaan isa kana. Dubbii tokko inni dubbachuu barbaadu. Yeroo kana inni isinitti dubbachuu barbaade ishee kana. Gola Waaqayyo keessaa waa qabaachuutu nurra jiraata. Wanta waa'ee keenyaaf Waaqayyo dhugaa. Sababni isaa akka amma jirru kanatti namni. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 keessatti Yesuus deebi'ee nufa jira. Biyya lafaa kana keessatti isin dhiisu gara ofii kottan nu feesii fudhadhaan. Yeroo dhufu miira nu ittiin isa dura dhaabbannu qabna. Aboo ittiin isa dura dhaabbannu qabna. Ayyaana ittiin isa dura dhaabbannu qabna. Ija jabina ittiin fuula isa dura dhaabbannu qabna gaafa inni deebi'u. Dubbiin sarraa miti. Har'a nutti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Nutti mul'achuu dhiisuu danda'a. Garuu sarraa kana miti guyyaa deebi'ee dhufuu isaati sana akkaataa itti fuula isa dura dhaabbannu ni beekna. Gochaa jirraa isa jedhamudha. Isa kana baay'eetti yaaduun nurra jiraata. Sagalee kana waan dhaggeeffataniif gooftaan baay'ee isin haa eebbisu. Obboloota koo biyyaadhaa biyya keessa jirtan sagalee kana sirriitti akkasiin hubattan nan abdadha. Dubbii kana akkasiin fudhattanis nan abdadha. Obboleessi keessan sagalee Waaqayyo kutaa kan biraa ammas kanumarra dhaabadhee deebi'ee nan dhufa. Jaalala Waaqayyoo ta'e itti fufna. Yoo isinitti tole chaanaalee keenya subscribe, share, like, comment godhaatiin nu eegaa. Yeroo hundumaa nu jajjabeessaa. Hirrina yoo qabaat, qaawwa yoo qabaat yaada keessan koomentii gochuudhaan nu beeksisuu dandeessu. Jaalala keessan yoo ta'e namoota hundumaa bira sagaleen kun akka ga'u sheerii godhaa. Akkasuma namoonni chaanaalee kana ilaaltan daawwattan utuu subscribe godhiin bara hin darbina. Nu jajjabeessaa. Namoonni gaaffii qabdan yaada qabdan yoo jiraattan karaa keessaa nu barreessuu dandeessu. Lakkoofsa bilbilaa isinii keenya gooftaan ayyaana isiniif haa baay'isu. Egaa amma na bukkeetti argamee kaameraa waraabaa kan jiru obboleessa koo nama baay'ee jaalladhu Saamii gooftaan bara kee haa eebbisu. Ayyaanni gooftaa siif haa baay'atu siin jedha. Gooftaan hin dhufa deebi'ee ammasitti ayyaanaaf humnaan gooftaa kadhadhaa isiniin jechuun jaalladha. Isin haa eebbisu eebbifamaa. Sagalee dhageenya kanaaf gooftaan haa ulfaatu hin galateeffanna. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Sagalee kee waan nutti dubbatte hundumaaf ulfaatu. Akka sagalee kee kanatti akka deddeebinuuf ayyaana nuu baay'isi. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin jedhii. Ameen.